Kun qophii sirna gadaati. Qophiin sirna gadaa torban torbaniin karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin kan isiniif dhiyaatudha. Qophii kanaan duudhaalee sirni gadaa qabuu fi maalummaa sirna gadaa ni barattu. Akkam jirtu ijoollee? Nagaa jirtu? Nageenyi badhaadhaa? Barnoonni akkam? Kun qophii addaa waa'ee walharkaa fuudhinsaa baallii 75ffaa Oromoo Gujii biratti adeemsifameeti. Ijoollee, Oromoon gadaa qaba. Gadaan heera qaba. Heerri gaaddisa qaba. Gaaddisni dhugaa qaba. Dhugaanis waaqa qabdi jedha Oromooni. Gadaan sirna bulchiinsa walqixxummaa dhala namaa barsiisuu fi hariiroo waliin jireenya namaa, bineensotaa fi qabeenya uumamaa hundaa walqixaan akka bulchan barsiisuu sirna bulchiinsaati. Ijoollee, gadaan bulchiinsa dimokiraasii uummanni Oromoo kuushota baha Afrikaa jiran waliin waggootii 6400 dura tumatee ittiinis wal bulchaa har'a ga'eedha. Gadaan heera uumaa fi uumamaa kabajee waliin jireenya namootaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaa, sirnootaa fi duudhaa, safuu fi eenyummaa Oromoo gama hundaan kan calaqqisiisu sirna bulchiinsa dhiiraa fi dubartiin xiqqaa fi guddaan keessatti of argu, keessatti guddatudha. Tibbana Oromoon Gujii kibba Oromiyaa jiraatu warri Kontomaa Daarimuu gadaan harmuufaa abbaa gadaa Jiloo Maandhootiin waggootan 8 darban bulaa kan turte yoo ta'u, yeroo ammaa kana baallii aangoo karaa nagaatiin abbaa gadaa Jaarsoo Dhugootiif bulchiinsa gadaa Roobaleetiif dabarsee kennee jira. Oromoon Gujii jaarraa 16ffaan dura bara gadaa Jaajjee Gobbaarraa kaasee hanga tibbana abbaa gadaa Jaarsoo Dhugootitti baallii 75ffarra gaheera jechuudha. Baalliin 75ffaa Oromoo Gujii kunis abbaa gadaa Jaarsoo Dhugootiin tokko jettee buluu eegalte. Isaanis ijoollee gaammeetii fi uummata eebbisanii hojii bulchiinsa isaanii tokko jedhanii eegalani. Maqaan kee Jaarsoo Dhugoo jedhani. Jaarsoo Dhugoo Bunaati. Waaqa abbaa Waaqayyo, waaqa ulaa, waaqa malkaa, waaqi mee bokkoo, waaqi bokkuu gurraachaa lafa tana eebbisi, gumii tana eebbisi, Oromoo eebbisi, Gujii eebbisi, ilmee eebbisi, intala eebbisi. Maatii xixiqqoo tana Waaqayyo nu guddisi, barumsa nu sammuu sii qari, nu nageessi. Ijoollee, sirna gadaa keessatti dhaloonni hundi gaafa dhalatee kaasee hanga addunyaa kanarraa du'aan boqatutti sadarkaalee sirna gadaa keessa darba. Ijoollee, gadaan geettiidha. Sadarkaalee umrii gaafa dhalatee kaasee dabballee jedhee eegalee hanga gadamoojjii akkasumas jaarsa qululluuteetti sirna gadaa keessa darba. Gadaan geettiidha. Geettiin ammoo kan waaqni waa hunda umriidhaanis beekumsaanis guutee namaaf kennu, kan abbootiin gadaatii fi yuubonni ammoo dhaloota lafaa ol dhufu barnootaan qara'aa, aadaa fi safuudhaan guddisaa bakkaan ga'anii gaafa raabadoorii ta'uu gadaa fudhachuudhaaf of qopheessa. Gaafa waggaa 40 gahu ammoo gadooma fudhata jechaadha.
ijoollee Gujiin gosa Oromoo guddaa kibba giddugaleessa Oromiyaa godina Gujii fi godina Gujii lixaatitti bal'inaan argamuu fi Oromiyaa keessattis bakka hedduutti faffaca'ee jirudha. Gujiin hortee gosa sadii isaanis Uragaa, Maattii fi Hookkuu yoo jedhaman gosoonni sadan kun ammoo Haganaa 9, Gadaa 5 yookaanis Baallii 5 gurmaa'anii konfedereeshinii Gadaa Kontomaa Daarimuutiin wal bulchaa of bulchaa turani. Baalliin 5 Gadaa Oromoo Gujii Muudana, Halchiisa, Dhallana, Harmuufa, Roobalee jedhamu. Ijoollee baalliin 5 waggaa 8 aangoo waliif dabarsu. Sirna baallii yookaanis aangoo Gadaa waliif dabarsuu kanarratti turtii ji'a tokkootiif yaa'a Gadaattu geggeeffamaa ture. Keessattuu torban dhumaa yookaanis guyyootii 5f ardaa jilaa Me'ee Bokkootitti seera tumuudhaan seera lallabanii waan hanqate itti dabalanii fooyyessaa turan. Maarree ijoollee warri sadarkaa raabaadorii Gadaa fudhachuudhaaf of qopheesse Gadaan Roobalee baallii 75ffaa isa abbaa Gadaa Jaarsoo Dhugootiin hoogganamu fudhataniiru. Ijoolleenis waan yaa'a sirna Gadaa kanarraa hubatte akkanatti ibsiti. Ani Moonaa Neeqqoo jedhama. Barumsaanii gandi kiyya aanaa Booreeti. Kutaan 3 baradha. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa jiranii. Aanaa Booreerraa kan dhufe jila kana laalledha. Hordofgommii jilaa kana akka baalliitti fuudhanii nullee aadaa keenya cimfannedha. Abbootii teenyarraa yaadne nullee boru akka sawwaansa hunyu jedhichaa fuunnee Gadaan keenya akka dimokiraasii karaa nagaati akka baallii wal harkaa fuudhichaaf kennuufi akka sanii hirmaannee Gadaa keenyarraa hiriyooti teenyallee akka nurraa abbootii teenyarraa barannee akka hiriyooti teenyallee ageettu itti himuufi yaaluu ganna. Feenet Biraaneen jedhama. Golan baradhu kutaa 4ffaadha. Kan manni barumsaa koo mana barumsaa Wayyuuti. Eessa lafti jireenya? Irbaa Muudaa. Waan hubadhee warrattaan abbaan Gadaa karaa nagaatiin baallii akka walirraa fudhan. Ijoollee haala godaansa sirna Gadaa yaa'a sirna Gadaa fi haala tumaa seeraa Oromoon Gujii ardaa jilaa Me'ee Bokkootitti geggeessaa ture. Haala adeemsa baallii Gadaa wal harkaa fuudhuu kana tartiibaan kutaa kutaadhaan qoonnee qopheessinee karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin isin biraan geenya. Isinis chaanaalii OBN Gaammeerraa waa'ee sirna Gadaa duudhaa jiruu fi jireenya safuu fi hoodaa baradhaa qalbifadhaa jenna.